Damera walite kabamuka bubesa arisa smita meletusa bakicha gadfagesa timota achuma argatu fanno gofta achuma argatu fanno gofta. Galatoomaa jaalatamtoota fi kabajamtoota ijoollee Waaqayyoo bakka kanatti walitti qabamtanii ayyaana fannoo kabajuutiif kan dhuftan baga ayyaana gubaa fi ayyaana fannootiin isin gahe jecha gaaffiiwwan muraasa ni qabna. Akkasumas immoo ayyaanni fannoo fi ayyaanni gubaa aadaa uummata keenyaa gidduutti fi amantii gidduu maal akka jiru waliin bal'isne ni taphannaa. Sagantaa keenya eegaluutiif amma jalqabarratti kadhannamaan banannaa. Kanaatiif sagantaa keenya eegaluutiif amma kallattiimaan kadhannaa faakaan. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokko amiin. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokko amiin. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokko amiin. Amiin yaa Waaqayyo mootichaa qulqulluu 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 jedhamtee samii Ariyaam irratti afaan qulqulloota fi ergamootatiin kan galateeffamtee si galateeffannaa. Amiin yaa Waaqayyo mootichaa guyyaa kana eebbistee qulqulleessitee nagaadhaan akkuma nu oolchite yeroo kanallee gidduu keenyatti argamtee nagaadhaan akka nu tursiistu fedhaa fi jaalala kennuuf yaa ta'u. Amiin yaa Waaqayyo mootichaa ayyaana kanallee kan jaalalaa kan tokkummaa kan gammachuu akka nuuf taasistu fedhaa fi jaalala kennuuf yaa ta'u. Amiin yaa Waaqayyo mootichaa gidduu keenyatti argamtee sagantaa keenya akka nuuf eebbistuuf yaa abbaa keenya jennee si kadhannaatii nuuf dhaga'i. Yaa abbaa keenya samiirra kan jiraattu maqaan kee haa galateeffamu mootummaan kee si haa dhufu jaalalli kee samiirratti akkuma ta'e akkasumas lafarratti si haa ta'u. Kan nu gaa'u guddina keenyarraa nuuf kenni yakka keenyaas nuuf dhiisi nutis kan nu yakkaniif akkuma dhiisnu qoromsaatti nu hin galchi amarraa nu oolchi malee mootummaan kan keeti yoo humnees galannis bara baraan amiin. Yaa giiftii keenya dubaroo Maariyaa nagaa ergama Gabrielii qulqulluuti nagaa siin jenna. Yaada keetiin dubaroodhaaf foon keetiinis dubaroodha. Yaada Waaqayyo isa mo'aa siif galanni haa ta'u. Ati dubartoota keessaa kan eebbifamteedha firiin gadameessa keetis kan eebbifamedha. Kennaan kan guutamte gammadi Waaqayyo si wajjin jiru jaallatamaa Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos irraa araaraaf dhiifama nuuf kadhadhu cubbuu keenya hundumaa kan hanga bara baraatti amiin. Galanni haa ta'u Waaqa tokko kan ta'an Abbaaf Ilmaaf Hafuura Qulqulluuf hanga bara baraatti amiin. Hagammatti kan nuuf ture maqaa Waaqayyoo kan galatoome nuuf haa ta'u. Egaa sagantaa keenya amma kallattiimaan eegallee jirra. Kabaja ayyaana gubaa fi ayyaana fannoo guyyaa har'aa akkamitti akka kabajamu waliin haasaa taphachaa turra. Egaa sagantaa kana kan nu qopheesse tokkoffaarratti Kakuu Miidiyaadha. Ispoonsara ta'uun Kakuu Miidiyaa nu qopheesse. Lammaffaarratti immoo gidduu keenyattis kan argaman hojii gaggeessaa fi hundeessaa dhaabbata tajaajila lammummaa gumaataa istuudiyoo bareedaa kan nuuf laatanii akka nuti keessatti kabajnuu fi akka nuti keessatti ayyaana guyyaa har'aa kana dabarsinuutiif nuu kennaniiru. Isaanis guddaa galatoomaa jenna. Egaa amma kallattiimaatiin gara tapha keenyaatti yookaan immoo gara kabaja ayyaanaatti ni dabarraa. Egaa yeroo turtii keenya kana waliin gaaffiiwwan muraasni jiru. Gaaffii kanarratti hundoofneetu deebisnaa jechuudha. Gaaffii koo isa jalqabaa ayyaanni fannoo yookaan immoo ayyaana gubaa jechuun maal jechuudha? Kallattiimaatiin daaqon barsiisaa
yaada dittas hin dabarsa. Tole maqaa abbaa kan ilma fara qulqulluu sadan waaqayyo tokkoon ameen. Baga ayyaana gubaatiin ittiin isin gahe jechuun barbaada. Egaa kallattumaan gara deebii kiyyaatti gaafana deemu ayyaanni gubaadhaa kun mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti kan beekamudha yookiin ammoo isaa ayyaana damaraa jedhameetiin beekamu jechuudha. Jala bultii isaa gaafa guyyaa 16 irraa eegaleetiin guyyaan kun guyyaa gubaa jedhameetiin beekama. Kunis ammoo kan dhufe egaa seenaan kitaabolee mana amantaadhaa akka nu barsiisanitti yeroo baay'ee gubaan seenaan isaa eessarraa ka'e kan jedhu gaafa ilaallu fayyisaan addunyaadhaa gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos fayyina ilmaan namaatiif jedheetiin gara addunyaa kanatti dhufeetiin dubaroo Maariyaamiitirraa dhalateetiin fayyina ilmaan namaatiif gaafa guyyaa jimaataa dhiiga isaa lolaasee foon isaa mureetiin fannoo gubbaarratti ooleera. Kana booddee ammootu warreen Ayihudii inaaffaadhaan yookiin ammootu hammeenya isaan qaban irraa kan ka'e fannoo isaa kana waggoota hedduudhaaf akka awwaalan kitaaboleen mana amantaa keenya ragaa bahanii. Kana booddee ammootu bara sana keessatti egaa mootonni hamoon waan turaniif warreen akka Qosxonxinoos warreen Diyoqilixiyaanos faantii manneen amantaa irratti akka ka'anii akkasumallee namoota isa xaa'ootii jedhameetiin waaqeffamu sana akka ol kakaasanii yookiin ammoo akka isa waaqessaniif waan taasisaniif sana booddee fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos waggoota naannoo 300tiif awwaalanii ture. Sana booddee mootittiin illeenii kaatee erga illeenii kaatee booddee ilmi isheedhaa Qosxonxinoos kan jedhamu ni dhalate. Inni ammootu kiristaanummaa keessatti sirriitti guddatee haati isaa mootiin illeenii tun jechuudha sirriitti barsiiftee waa'ee kiristaanummaadha sirriitti barsiifteetiin sana booddee waa'ee fannoo gooftaa Iyesuus Kiristoos akkamiin akka argachuu akka dandeessu sana dura isa silatee jedhamu sana akka seente yookiin ammootu gaafa nani ilma dhiiraa argadhee yookiin ammootu ilma dhiiraa argadheetiin ilmi dhiiraa koo waa'ee amantaa kiristaanummaa yookiin ammootu kiristaana naaf ta'e fannoo keen barbaada jetteetiin waadaa seenteedha kitaabni. Kana booddee egaa erga waadaa seenteen booda mootichi bara sana keessatti uummata bitaa ture Qosxonxinoos jedhama waa'ee kiristaanummaa sirriitti barate. Kana booddee isheen illeen akkuma waadaa sana Waaqayyo waliin taasifatteen gara Roomii gara Yerusaalemii deemtee jechuudha fannoo barbaacha. Egaa sana booddee mootittiin tuni fannoo gooftaa Iyesuus Kiristoos hawwisheetirraa kan ka'e baroota hedduudhaaf naannoo waggaa 300tiif awwaalamee waan tureef namni yeroo sana keessatti waa'ee kanaa beeku eenyu akka jedhamu qorachuu jalqabde. Sana booddee jaarsi yookiin ammootu hayyoon Kiraakos jedhamu tokko jira. Inni illeen gaarota sadiitti agarsiisetiin gaarota sadan kana keessaa iddoo tokko jira. Garuu iddoo kosii irratti gatame waan ta'eef ani gaaran sadan kana keessaa tokko keessa akka jiru hin beeka malee kam keessa akka jiru hin beeku jedhee deebii laatee fi isheen illeen soba'ee seenteetiin kadhannaa Waaqayyo waliin taasifteetiin sana booddee egaa chubboo yookiin ammootu daamotii isa jedhamu kana isa sana walitti qabdeetiin gubdee sana booddee ixaana yookiin ammootu isa aarsaa Waaqayyoodhaaf dhiyaatu sana achi keessatti ifa seessisteen booda ixaanni sun gara Waaqayyo adeemeetiin sana booddee achirraa ammootu gara Golgootaa gubbaarratti waan tureef kitaaboleen akka ragaa ba'anitti Waaqayyo gaddeebi'eetiin aarri ixaana sana gaara sadan sana keessaa gara tokkotti ishee agarsiise. Sana booddee egaa kiristaanonni yeroo hedduudhaaf ni kabaju jechuudha. Kan ka'e kanarraa egaa manni amantaa keenyalleen guyyaa sirna galatoo gaafa gaggeessitu qaamolee miiraa kennaa 5 beeknaa manni amantaa mootuu 10 nu barsiifti. Kanaaf ixaanni ammalleen kadhaa keenya fudhetiin gara Waaqayyoo akka dabarsu keenyalleen gara Waaqaa kan Waaqaa mootuu deebiitiin akka deebii nuuf argatuuf bifa saniin manni amantaa keenya ammalleen sirriitti kabajjii jechuudha. Kanaaf gubaatiin kan ka'e jechuudha yookiin ammootu inni damaraa jedhamu kun kan kabajamu kanarraa kan ka'e jechuudha. Guddaa galatooma jechuun barbaada. Ishi barsiisaa keenyaan guddaa galatoomaa jennaanii egaa isaan waan baay'ee nuu kaasanii jiru. Gubaan akkamitti akka eegale
fannoon gooftaa Iyesuus Kiristoos awwaalamee bara 300 oliif awwaalamee kan jiru namni guddaan tokko yookaan immoo jaarsi bakka sana itti beetu akka fannoon kun barbaadamuuf ka'e. Isheenis akka daamotii gubdee fannoo kana barbaaduuf kaatedha kan barsiisan keenya nuu kaasanii. Egaa ayyaanni gubaa yookaan damaraa kan jennu sun achirraa dhufee fannoo Yesuus Kiristoos barbaaduutiif jecha daamotiin kun gubameetu daamotiin kun immoo aarrisaa nutti agarsiise bakka inni jiru akkaataa kanaatiin dhufee jedhanii barsiisan keenya waan baay'ee kaasanii jiru. Egaa fannoon kunis awwaalameera garuu awwaalameen hafnee argameera jechuudha. Amma immoo gaaffii keenya isa lammaffaa kan deemnu gara barsiisaa keenya barsiisaa Geetuutti deemna. Gaaffii maal gaafanna isaaniin immoo egaa akka barsiisaan keenya kaasan ayyaanni fannoo kun yookaan ayyaanni gubaa kun kana yeroo sanarraati dhufe erga ta'ee uummanni Itoophiyaa yookaan immoo uummanni keenya immoo keessattuu uummanni Oromoon ayyaana fannoo yookaan immoo ayyaana masqalaa kana tokkoffaa mootii ayyaanaa jedhee kabaja. Lammaffaa immoo ayyaana gubaa kana ayyaana guddaa taasiseetu akkasumas guyyaa masqalaa namni qabaatees dhabees sooressis hiyyeessis masqalli dhaba hin qabu jedhu hundumtuu waan qabu qabaateetu itti qophaa'a. Kanaatiif uummanni keenya aadaatiin yookaan immoo amantaa hunda keessa kan jiru iyyuu ayyaana fannoo kana ni kabaja. Garuu ayyaanni fannoo kun dhufaatiinsa achirraatii dhufe. Uummanni Oromoo kabaja ayyaana mootii masqalaa kan jedhu kana kitaaba qulqulluurraa fudhatee moo duruma aadaadhaan kabajaa jira moo akkaataa kamitti jechuun uummanni hundumti akkamitti aadaa jedhee kabachuu danda'e eessa argate kan jiru barsiisaan keenya barsiisaa Geetuun gabaabsanii isaanis nuuf ibsu achirraan immoo faarfattoonni keenya jiru faaroonis ni faarfannaa daabboonis qophaa'eera ni nyaannaa bunnis qophaa'ee jira waan ta'eetiif kanaatiif gabaabsaniitu barsiisaan keenya aadaa fi amantaa wal qabsiisanii hinnuuf ibsuu jechuudha. Tole galatoomaa jalqaba irratti baga ayyaana ifa ba'uu fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2016 geessan geenye jechuun barbaada. Egaa akkuma barsiisan keenya sila nuun jedhanii mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti ayyaanni ifa ba'uu fannoo kun eessarraa dhufee akka kabajamu bal'inaan nuuf kaasanii jiranii. Gara gaaffii gaafatameetti galuudhaan dura waa gabaabsee jechuudha barbaadeni dhugaadha. Akka mana kiristaanaatti seenaansaa baay'ee fagoo kan ta'e gabaabsanii akka nuuf ta'utti nuuf ibsanillee dhufee kan ture dhugaan sun kan awwaalame soba gidduu ta'uu isaa maaliifi fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos qofa miti kan achitti awwaalan dhugaa Yesuus Kiristoos irratti fannifame san calaa fannoo irraa hattoota kan saamtotaa sanallee wajjin awwaalanii waan turaniitiif argachuu sanaaf baay'ee rakkisaa kan turedha. Kanaafidha yeroo baay'eedhaaf barbaadamaa ture kan yeroo kanatti fedha waaqayyootiin ba'uu danda'e jechuudha. Kanaatiif akka aadaa keenyaatti akka aadaa Oromootti immoo ayyaana masqalaa kanaan yookaan ayyaana fannoo kanaan ayyaana mootii ayyaanaa jedhaniitudha. Masqala mootiin ayyaanaa guddicha koo sittanaanaa jedhaniitudha kan ayyaana kana bifa faaruutiin walaloodhaan yeedalloodhaan kallattii garaagaraatiin uummanni keenya aadaa isaatiin kan ibsatu. Kun immooti jalqabbii isaa gaafa ilaallu maalidha kan ture ayyaana masqalaan dura maaltu ture masqala booddee maaltu jijjiirama kan jedhu laaluun murteessaa ta'a. Keessattuu ayyaana masqalaan dura gaafa ilaallu jiinonni turan keessa waqtii gannaatu ture. Waqtiin gannaa immoo waqtii sodaachisaadha. Waqtii bacaqii raareen itti ulfaanni wanti rakkisaan ture sanaadha. Kanaaf waaqayyo uumaa isaanii isaa ganna ulfaataa sodaachisaa raaree rakkisaa ture sana keessa isaan baasee ifa bara haaraa ifa kan facaasan sanyiitti kennuu eegalu. Keessattuu akkuma beektan asheenni yookaan firiin facaasanii kan nyaachuu eegalan yeroo sanarraa ka'aniiti. Kanaatiif yeroo kanaan kan isaan ga'e waaqayyo dukkana sana keessa ifatti nu baasee jedhanii kana galateeffachuudhaa fi xumburaa ibsanii damaraa yookaan gubaa walitti qabaniitu guyyaa ayyaana ifa ba'uu fannoo kanarratti uummanni keenya walitti dhufee hawaasa isaa wajjin ta'uudhaan gamtaadhaan ayyaana kana kabaja. Keessattuu yeroo ayyaana kana kabaju marqaa raafuu ba'ii marqaa xaafii seenii jedhaniitudha kan isaan kabajan. Kana jechuun maali? Ganni jiidhaa ture suni namni qayeesaa oddoo isaati waan qabu raafuudhaan wantoota dabarsaa ture sana kana booddee immoo firii gaarii arganneerraa kan qonnee turre kan facaasne firii gaarii nuuf horatee jedhanii kan itti kabajan waan ta'eef mootii ayyaanaa jedhaniitu isa kana waamu jechuudha.
Kana qofa miti abdii qabu jechuudha. Waan hojjetan sanatti firii arganna jedhanii abdii fuulduratti qaban sana bifa ifaatiin bifa xumura ibsuudhaan argatu. Gama sanaatiin gammachuu isaanii abdii fuulduratti qabanillee akka sabaatti akka aadaa isaaniitti ibsatu jechuun barbaada. Guddaa galatoomaa barsiisaan keenyas ayyaanni fannoo uummanni keenya kabaju amantaa fi aadaa uummata kana jidduu jiru wajjin wal qabsanii baay'ee nuu ibsanii jiru. Isaanis guddaa galatoomaa jennaani. Kanarraa guyyaa ayyaana guddaadha. Afaan qullaa taa'uu keenyarra akkuma uummanni Oromoo dhaba hin qabu ayyaanni masqalaa jedhu kan nuu qophaa'ee jira waan ta'eetiif amma barsiisaan keenya daaqoon Yaared nuuf eebbisu osoo nyaannuuti buna keenyas osoo dhugnuuti waliin taphanna jechuudha. Hagasitti garuu barsiisaan keenyi haga nuuf eebbisanitti faarfattuun Shawaa Battee gidduu keenyatti argamti waan ta'eef faarfannaa ayyaana fannoo ilaalchisu tokko nuuf faarfatti. Kanaatiif amma kallattiimaan gara obboleetti keenyaatti isin geessaa. Obboleessi keenya daaqoon Yaared immoo nuuf eebbisaa jechuudha. Lola fanno sati najese fanno sati namota faina nufire 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 lola fanno sati najese lola fanno sati najese fanno sati namota faina nufire fanno sati namota faina nufire eye fanno sati namota faina nufire fanno sati namota faina warri girii kunni mallattoo gaafatu warri Yihuudoonni dhugaa bahaarraas jechi Phaawulosi kan ittiin of jennu fannoo Kiristoosi gammada martinuu gammanneerra injifannoo moo'icha fannoo isaan arganneerra. Obboleettii keenya sagalee jireenyaa ishee haa dhageessisu. Egaa faarfannaa lolaa fannoo isaatiin ajjeese kan jedhu nuuf faarfatteetti. Egaa guyyaa har'aa kan kabajaa jirru guyyaa ayyaana fannooti. Gaaffii keenya sadaffaatti guyyaa ayyaana masqalaa nyaanni nyaatamu nyaata maaliiti? Nyaata akkamiiti? Uummanni Oromoo nyaata akkamiitiin ayyaana kana kabaja? Obboleessi keenya Gazaany nu taphachiisa waan ta'eef amma kallattiiwwan gara isaatti deemna. Jalqaba irratti kakuu miidiyaa fi waldaa wal gargaarsaa gomaataa sagantaa akkas bareedaa kana qopheessuu keessaniif Waaqayyo isiniif haa kennu jechuun barbaada. Itti aanee qophii kabajaa ayyaana damaraa wal qabatu irratti gaaffilee tokko tokko kan kaa'aa barsiisan keenya kaasanii fi obboloonni koo irratti deddeebisan irratti waan tokko dabaluun barbaada. Ayyaanni fannoo akkuma barsiisonni keenya ibsan sana fannoon akka amantaa ortodoksiitti karaa adda addaatiinis ibsama. Fannoon fayyina kenna, fannoon humna keenya, ittiin monorra diina keenya illee akka amantaatti sanaan akka mallattoo dhaadannootti akka mallattoo tokkummaatti fannoon jaalala, fannoon kan gooftaan nuuf jedhee dhiiga isaa irratti lolaase akkaataa sanatti yaadanna. Uummanni kiristaanni karaa kanaan fannoo kan kabaju. Uummati Oromoo sabii bal'aan kun immoo ayyaana fannoo yookiin masqalaa guyyaa isa damaraa gubaa jedhamu akkaataan isaan itti kabajan galgala haala gubaan uummanni naannoo sana masqala mootii ayyaana masqala maaltu wallaala jedhee Oromoon masqallii fi galgalli waakiin qabu jedhan ayyaana quufaati. Masqalli ayyaana baay'ee kabajamaa
mootii ayyaanaa akkuma jedhamu maaliif mootii ayyaanaa jedhame gaafa jennu akka uummanni keenya dabarsaa turetti guyyaa sana loowwan illee ni quufanii akka barteetitti waaqii namni ganama sana garaa quufe loon illee ol kaasee laala jedhanii marga yeroo ganna kana sirriitti loon irraa dhoorkanii tiksanii isa sana nyaachisanii quubsanii akkaasanaan horiin illee namni illee quufee dabarsaa waan ta'eef ayyaana baay'ee kabajamaa ayyaana baay'ee guddaadha waan ta'eef isa sana akkasitti uummanni keenya dabarsaa aadaan uummata Oromoo keessa jiru isa kana masqalli baay'ee ayyaana bareedaa waan ta'eef akkaataan kamiin dabarfama waan jedhu sana akkuma ijoollee baadiyyaatti hundi keenyayyuu baadiyyaatti dabarsinee dhufne hangafti jira maatii keessatti akka naannoo keenyatti qe'ee warra abbaan maatii sanaa jira iddoo tokkottidha kan damaraan qopheeffame galgala dhiqanii achitti gubanii maatiin sun guutuusaa yaa'ee akka barteetti nuyi waan baay'ee namatti tolu masqalli goommanaan kabajamaadha naannoo keenyatti akka sanatti beekama galgala sana iddoo abdaarii isa jedhamutti walitti ga'anii sa'aatiitti gubaan loon galfatanii damaraan sana akkaataa keelloo fa'aa damaraan dhaabamutu jira muki achirratti dhaabamu mataan isaa lakkoofsa qaba oromoon akkaataa sanatti safuu sanaan waan hundasaa aadaadhaan kabaja dhaabbiin muka saniin guutuudha baay'ina isaa sana gubbaa isaa sanatti damaraa hidhan damaraan waqtii sana ibsa waan ta'eef keelloo isa gubbaa sanatti hidhanii akkaataa sanatti maatiin walgahii halkan taphachaa goobileoo deebinehoo jechaa akkaataa sanaan ayyaana masqalaa sana dura hangafti abbaaniin eebbisaa inni hin bahaa mana isaatii safuu sanaan eeggatee ijoolleen isaa hangafaa quxisuudhaniin karaa sanaan bahanii dirree irratti bahanii halkan kabajatanii wanti mooti dargaggeessi jedhan akka aadaa keenyatti naannoon duri nuti illee hin qaqqabne abbootii keenya fulbaana tokko seensa fulbaana tokkorraati deeman qe'ee namarra goobeessa jedhamu kana naanna'anii maallaqa walitti fudhanii guyyaa ayyaanni kabajamu gaafa 17 sana bariisaa san waan achirraa argatan sanaan qalanii hawaasi naannoo sanaa nyaate ayyaana dargaggeessi akkasitti baheetiin naannoo keenyatti sanaan beekama nyaati bariisaa sana nyaatamu akkuma jalqaba kaasuuf barbaade sana ganama sanatti wama qabuudhaan uummati naannootti garagara ta'uu danda'a ateete waan jedhamu tokkotu jira akka uummata Oromootti isa san halkan sana ateete sana facaafatanii bulanii bariisaa sana immoo looniis namnis nyaata marqaan qophaa'a daabboon qophaa'a farsoon jira daadhiis akkuma humna isaatiitti ayyaanni jechuudha amantaanis wama sana ajaja waan ta'eef namni waan qabuudhaan ayyaanni kan kabajamu akkaataa sanatti kabaja goobeen halkan yerootti deemamu dargaggeessi mana namaarraa yerootti naannoo waan osoo fi kiyyaa argetti goobileoo deebinoo hidhanii uummata sana faarsanii yaa abbaa warra maatii sana jechuudha loon isaa sana faarsaa akka sanatti kan isaan maallaqa faasa walii kennanii sirna sanaan darbaa ayyaanni naannoo keenyatti kana fakkaataa sababoonni kun itti dabaluu danda'u kana. Galatoomi obboleessi keenya Gazaany waan baay'ee nu kaaseera keessattuu damaraan akkamitti akka damaramu kanaatiif amma inni dhumaa obboleessi keenya Daaqoon Faarfataa taarikuun akkaataa barbaadetti inni nu taphachiisaa jechuudha daqiiqaa muraasaati. Qopheessitoota sagantaa kanaatiif guddaa galatoomisiniin jedha. Akkasumas immoo warreen sagantaalee kana iddoo garaagaraa teessanii hordofaa jirtan baga ayyaana ifa fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaadhaan geessanisiniin jedha. Egaa akkuma beekamu akka godina keenyatti ayyaana uummanni Oromoo qabu keessaa akkasuma ayyaana waggaadhaan dhufu keessaa ayyaana isa jalqabaa jedhee kabajama nu biratti akkasumas ayyaana isa hangafaa jedhama gaafa kana ammoo ayyaanni yookaan masqalli mootii ayyaanati jedhama akka naannoo keenyatti guyyaa sana akka aadaa salaaletti nama dhiisatooni sibiilli yookaan muktittiin abbaan qabeenya sun ittiin hojjetatu alan bulamu jechuudha fakkeenyaaf nu bira yeroo kanatti shumburaa garaagaraatu qotama gaayya qotama muufarri garaagaraa qambarri garaagaraa iddoo garaagaraa jira yookaan idduma ittiin qotame san kaa'ama gaafa kana muufarri sunis qambarri sunis ayyaanadha waan ta'eef guyyaa daamaraa sana bakka jiru deemamee tooniif fuudhamee mana galaa akkasumas immoo ijoolleen mana namaa jiraatanis jiraachuu danda'anii akkasumas barnoota garaagaraadhaan iddoo garaagaraarra kan jiran sibiiliyyuu ala hin bulu jedhama waan ta'eef namoonni iddoo fageenya jiranis galanii tooni maatii isaanii biratti jechuudha kan kabajamu. Kanaaf daamaraa irratti akka naannoo keenyatti muka babbareeda ta'e irraa jechuudha kan hojjetamu. Inni daamotii jedhamu kun immoo isa kusaayee jedhamu yookaan wantoota urgaa irraa akka naannoo keenyatti kan qophaa'u. Gaafa kana
nama tokkoof lamatu qophaa'a. Gaafa lama qophaa'e akka horiidhaafis hin qophaa'a jechuudha akka naannoo keenyatti. Kan kormaa jedhamee tooni kan namaarraa adda ta'e guddisanii tooni tokkoon hojjetu jechuudha. Kanaaf galgala sana akkasitti bahanii tooni warri dhiirotaa jalqaba hin bahaa, warri haadholii immoo kaboota fi gurcuu mukaa qabatanii tooni abboota san bira bahanii jechuudha. Kawaasitti kabaa jedhanii tooni abboota san bira deemanii ibidda sana bira gahanii kawaan sitti kabaa jedhanii abboonnis immoo akkasuma jedhanii tooni eebbisan jechuudha warri dubartoota. Gaafa ibsanii galan akkuma sana isaan immoo nyaata hojjetanii tooniin eeganii nyaata sana waliin hin hirmaatu. Ganama sana abbaa warraa ka'ee tooni isa kormaaf qophaa'e sana daamotii sana qabsiifatee qotiyyoo kormaa gibbii kiyyaa moo'adha jedhe sana qaama isaa keessattiin guggubee gibbii keessattiin ari'aa jechuudha. Kanaaf haala kanaan kabajamaa. Obboleessa keenya guddaa galatooma jenna. Kanaaf amma gaa kan nuti baay'ee galateeffannuu fi guddaa kan jaalannu keessi keenyis lapheen keenyis sammuun keenyis baay'ee kan itti gammadu istuudiyoo bareedaa kanas kan nuuf kennan hojii gaggeessaa fi hundeessaa yookaan bu'uureessaan dhaabbata kanaa gumii tola ooltummaa yookaan immoo tajaajila lammummaa waan hundumarraa kan nama boonsuu fi laphee namaatiif boqonnaa kan nuuf kennu kan hundeessan gidduu keenyatti argamu waan ta'eef ayyaanni kun akkamitti akka kabajamu isaanis haasaa gabaabduu nuuf taasisu kallattiimaan gara isaaniitis hin dabarsaa jechuudha. Galatoomaadha. Hundi keessanuu baga geessan jechuun barbaada. Warreen as jirtanis warreen karaa yuutuubii keessaniin sagantaa kan hordofaa jiran hundumtuu baga geessan. Ayyaanni kun kan gammachuu kan guddinaa isiniif akka ta'uun hawwa. Ifaa Taliilaan jedhama. Hundeessaa fi dura taa'aa dhaabbata tajaajila lammummaa gumaataati. Har'a dhufuu keessaniin ani baay'een gammade. Yeroo kamiyyuu manni kun keessanii waan ta'eef mana dargaggootaati, mana itti namoonni waan barbaadan itti argatanidha waan ta'eef yeroo kamiyyuu istiidiyoo barbaadan balballi keenya banaadha dhuftanii fayyadamuu dandeessu. Sagantaa akkanaa yeroo adeemsistan immoo waan baay'ee na yaadachiistan amma akkamitti akka masqala kabajaa akka turre waan baay'ee yaadachaa ture. Xiqqoo kanan ani beekuu fi kan keessan garaagaraa ta'u waan isaan hangalee garuu nu biratti fakkeenyaaf yeroo ayyaanni masqalaa dhiyaachaa deemu torbee 3 dura ijoolleen horii tiksan nu yeroo horii tiksinu daamotii fuunee hojjennee jiidhas ta'uu danda'a waan akka dhigirii fi mukkeen biroo jiru isaan sana caafaquudhaan hiinee finnee balbala dura karra duratti dallaa irratti fannisna mana keessa sin seenu ala taa'a. Fakkeenyaaf yeroo karra keenya duraan dabartu daamotii 6 argite taanaan dhiirri 6 jira jechuudha mana sana. Karaa biraatiin dhiira tokkoof daamotii tokko qophaa'a. Iccitiiree baay'ee qaba baay'ee ayyaanni masqalaa. Daamotii ilaaluudhaan dhiirri meeqa akka mana sana keessa jiru hubachuu ni danda'ama. Dabalataan immoo yeroo ayyaana masqalaa fakkeenyaaf ayyaanni masqalaa bakka baranaa kun akkuma dabreen osoo dhirsaaf niitiin wal dhabanii addaan deemanii haga ayyaanni masqalaa bara dhufu gahutti isheenis nama biraa heerumuu dandeessu innis dubara biraa fuudhuu hin danda'u. Ayyaana masqalaatiif deebi'anii walitti araaramu. Jaarsa ergataa ayyaana masqalaa ennaas dhiyaataa deemu jaarsa ergataa deebi'anii araaramu. Ayyaana masqalaatiif dura jaarsa ergee hin araaramne taananii almost samaanan isaanii tarsa'e jechuudha. Ayyaanni masqalaa sana barii dubartii biraa fuudhuu ni danda'a. Isheenis dhiira biraa heerumuu ni dandeechi. Iccitii yeroo ayyaana masqalaati. Inni biroo immoo iccitiin biraa maalidha? Fakkeenyaaf amma hafaatoo deeme malee ani bakka fagoo osoo nan jiraadhee gaafa ayyaana masqalaa damaraan gubamu sana ananatti tolee hin galle taana mana keenyatti hin gubamu jechuudha. Guutuu miti. Ani waan hin jirreef jechuudha. Abbaan kun jiru taanaan hanga inni galutti hin gubamu. Iddoo tokko tamma ayyaanni masqalaa erga gubamee booda torbaniin booda abbaan maatii sana keessaa hafe sun yeroo dhufu ni gubama akka haarawaatti jalqabame jechuudha. Keechaa hafee hin gubamu. Inni biraa kana yaadadhu yeroo qabsiifamu mana keessatti qabsiifama nu biratti. Mana keessatti qabsiisetti ol gadi si'a 3 godha.
ibsaat gadiin ba'a dubartiin ilil jetti hamtuu keenya gubii dukkana mana keenya keessaa gara ifaatti nu baasii hamtuu nurraa ofii kan facaasni nagaan nuuf haa galuu dheeratetti gadi ba'ee inni gadi ba'u warri dhiiraa mana keessa jiru sun hundumtuyyuu isa bukkee ba'a jechuudha isa duuba ba'a warri dhiiraa sun sana booda ba'aniit mooraa keessatti gubaman nu biratti mooraa loonii keessatti achitti daamotiin sun walitti dhufee haadhatee qabsifama yeroo sana immoo dubartiin aduu galgala gubaadhaa sana guyyaa har'aa kana ganama deemanii qoraan guurratu dubartoonni gaafa daamotiin suni qabatee ibiddi boba'uu jalqabu qoraan har'a guurratan sanarraa fidanii itti makatu isaanis ni qabu jechuudha sana booda asheetni caphee ni qophaa'a isatti ni makama akkuma obboleessi koo dura tasii kaase sana mooyyuu achi keessaa baasuudhaan tureera waan ta'eef dhiifama nama yaadadhu waan jedhamutu jira isa sana jecha horii qotiyyoo keessattuu kan reefu gaafa guddate rukutamee maal jedhee qotuu danda'a jibicha kana nan qaba jedhanii han abdatan sana jala deemanii udduusaa keessa tuqaa akka inni jabaatu akka inni horii mootii horii akka inni ta'u waan akkasii ni godhu. Achi marsanii taa'amaa goommanni tan sun jiran yaadadha inni dhufaa nyaatamaa asheennis ni qoloqqolama abbaan manaa mootii manaa han ta'e suni asheeta sana hundaafuu ni hira haadha manaa isaatiif erga kennee booda sana booda ni eebbisu osoo ibiddin dhaamin immoo galama gara manaa yeroo galamu sana warreen dhiiraa fakkeenyaaf ani mana sanaaf hangafa oonan ta'e daamotii 2-3 tokko keessaa hambiseen dhiitee irraa dhaamsa. Inni dhaame sun immoo gaafa hedaarii eegee barateet daabboon ittiin tolchama jedhama ni ta'a jechuudha. Manatti ol galla oduu ibiddin dhaamini osoo dhaamin gala jedhama hundumtuu ol gala. Ibiddi yeroo dhaamu hin agartu jechuudha. Ganama immoo barraaqan ka'aniit magra haammatanii iddootti daamotiin gubate sanarratti irreeffatanii masqalii ofitti godhu daaraa daamotii sanaan jechuudha. Guyyaa guutuu isa ofirraa qabdaa ni qalamaa ni nyaatamaa bariisaa gara irreechatis irreecha malkaa irreecha tullee dhameen jiru gara irreecha malkaa ni deemama haala saniin kan kabajamu waan ta'eef masqalli ayyaana mootiiti ayyaana guddaadha Oromoon sirriitti hawwiidhaan eeguudha ayyaanatti wal gargaaranidha bara sana keessatti ani kana yaadadhu akaakayyuu kan koo maatii jireenyi isaanii laafaa ta'e yoo jiraate durseet ergaaf waa akka isaan ayyaana san gammachuudhaan oolan jechuudha. Ni gargaaraa rakkoo jiru ni fura aduu sana eenyumtuyyuu walitti muufateen oolu. Han walitti muufate yoo jiraate dursee araarama aduu sana ni dhuma jechuudha. Gaafa ayyaana masqalaa namni araaramin hanga dhumaatti walitti xalaata ta'a jechuudha. Haala saniin kan kabajamaatu ture ayyaanan baay'ee kabaju ayyaanan baay'ee jaaladhu ture. Har'a isa sana na yaadachiistanii baga dhuftanii karaa biraatiin dhaabbanni keenya namoota gargaara duudhaa uummata Oromooti duudhaa abbootiin keenya nu dura turan calqabanidha kan akka Jeneraal Taaddasaa Birruu faantii dhaloonni Oromoodhaa barachuu akka qabu ilmi namaa barachuu akka qabu nama baratee mirga isaatis gaafataa dirqama isaatis baanjoo sanaan lafa kaa'an isaanin jiranii an ilma isaaniiti isin ilma isaaniiti namoonni miidiyaa kanaan hordofaa jiran ilma isaaniiti kanaafuu kaayyoo abbaan keenya jalqabee hangalmaan ga'uun waan ta'eef daa'imman barsiisuu irratti xiyyeeffannee ni hojjenna haadholii irratti dargaggoota irratti ni hojjenna manni kun isiniin ala hin bareedu mana dargaggootaati mana shamarraniiti kanaafuu hundi keessanuu akka miseensa taatan akka nu biratti hirmaattan hin barbaada biyya keessas biyya alaas namoota jirtaniif banaadha gaafii keessan deebisnee hin beeku galatooma baay'ee. Eshi obboleessa keenya hundeessaa fi hojii gaggeessaa dhaabbata tajaajila lammummaa gumaata guddaa galatoome jennaa egaa namoonni biyya alaa jirtanis kan biyya keessa jirtanis. Dhaabbata kana namni hin beekne jiranatti fakkaatu maaliif yeroo ammaa kana namni sooshaal miidiyaa fayyadamu addunyaa mararratti obboleessi keenya umurii kanaatiin hojii eebbifamaa abbootiin qabeenya baay'een kan jiran birrii isaanii fudhatanii deemaa kan jiran umurii xiqqoo kanaatiin hojii akkasii hojjechuu jechuun akkam eebbifamu akka ta'e egaa hundumtuu ni beeka kanaatiif addunyaa irra kan jirtan miidiyaa kana kan dhaggeeffatan guutummaan keessan obboleessi keenya egaa haadholii keenya abbootii keenya kan kufanii jiran ni kaasaa uffata toffisaa ni nyaachisaa
mana jireenyaa kennaa hin barbaade. Inni gargaara ijoollota karaa irratti gataman jiran kan haadha abbaa hin qabne ni barsiisa. Egaa goonni keenya Taaddasaa Birruu dhaloonni akka baratuutiif dhaloonni haa baratu jedhee dhaaddannoo kanaatiin ka'e waan ta'eef obboleessi keenyis kanarra jira. Ijoollee haadha abbaa hin qabne ijoollee hiyyeessa barsiisaa jira. Nutis egaa dandeettii qabnuutiin obboleessa keenya cinaa akka dhaabbannu jenna. Dhumarratti namoonni ayyaana fannoo kana baga itti isin ga'e jettan yoo jiraattan kallattiimaan gara ergaatti. Tole ulfaadhaa jechuun barbaada. Ergaan namoonni baga itti isin ga'e jechuun barbaadu hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo biyya keessa biyya ala jiraatan hundaa fi uummata kiristaanaa guutumatti baga itti isin ga'e jechuun barbaada. Dhumarratti ergaan ani qabu akka amma ayyaana ifa bahuu maal akka ta'e hundi keenya kaasnee turre. Akka amantaattis akka aadaa duudhaa Oromoottis kaasnee turre. Garuu nuti sanarraa maal barra maal gochuu qabna isa jedhu sana dhuguma ayyaana tokkummaatii erga jenne sabii keenya iddoo jirutti osoo amantaa waliin qoodiin osoo afaanii wal laagaan osoo waliin qoodiin tokkummaadhaan jabaannee bara hammaate kana akka Waaqayyo nutti araaramu kadhaadhanii jabaannee tokkummaa keenya cimuu qaba. Oromoon akkuma ayyaana kana karaa adda addaatiin ibsa. Ayyaana quufaa gabbinaati jedhee ibsa. Yerootti damaraan yoo gubamu osoo hin dhaabne gara manaatti gala ifa sana tokko taanee ifa akka baanu uummati keenya iddoo adda addaatti rakkatanii jiran kana hunda keenya waan qabnurraa gargaarree wajjin waan xinnoodhuma qabnu qooddannee nyaannee akka bara hammaataa nutti hin dhufne kadhachaa akka baanuu fi amantoonni immoo akka godina Shawaa Bahaa kana jala jiran waldaan tajaajila afaan Oromoo kan waldaan duukaa bu'ootaa jedhamu waldaan tajaajila afaan kana yeroo jalqabaatiif akka Oromiyaa fi akka seenaa Itoophiyaa keessatti tajaajila afaan Oromootiin jalqabe jira waan ta'eef karaa kakuu miidiyaa fi TV sagalee dhugaa kan jedhu karaa sooshaal miidiyaatiin waldaa duukaa bu'oota wiirtuu Shawaa Bahaa kan jedhu hordofanii akka miseensa ta'anii dhufanii aadaa keenya fi eenyummaa keenya amantaa Ortodoksii ishee qulqulluu tanatti qabannee akka jabaannu asumaan ergaa koo dabarsuun barbaada. Yaa jabaannu Waaqayyo hunda keenya ayyaana milkii ayyaana quufaa warroonni mana hidhaas jiran kan dhukkubsatanii sirriitti ciisaa jiranis Waaqayyo hunda keenyatti akka araaramu nagaa tokkummaa akka nu kennu saba keenya saba Oromoo saba kabajamaa ulfaataaf ergaa koo dabarsuun barbaada. Ayyaana gaarii ayyaana quufaa gabbinaas. Qophii kana akka irratti argamnuuf dursaa kan hundaa mijeessee haala kan hundaa sirreessee nuuf kenne Waaqayyo maqaan isaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Akkasumas immoo hunda keessaniin iyyuu galatooma yookaan immoo isinin galateeffachuu barbaada. Itti aansuudhaan warroonni biyya keessa jirtanis biyya alaa jirtanis baga ifa bahuu fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isin ga'e hunda keenya nuun ga'een isinin jedha. Hundi keessanittuu bakka jirtanitti ayyaanni kun ayyaana jaalalaa ayyaana tokkummaa ayyaana kabajaa isiniif haa ta'u isinin jedha. Guddaa galatooma. Guddaa galatoomadha. Warreen as na biratti argamtan hundi keessanuu baga geessan jechuun barbaada. Biyya keessaaf biyya alaa warri jirtan warri nu hordofaa jirtan hundumtuu baga geessanii ayyaana kana kabajuudhaaf kan barbaachisu waan mana keessatti guuttattan hundumaayyuu namootaafis qoodadha. Hojjettuu mana keessan dhuftee uffata isiniif miiccitee nyaata isiniif hojjettee yeroo isin gara manaa deemtu biddeen martanii peestaalii keessa gochuudhaan akka kennitaniif ollaa keessan beelaa jiru akka yaadattan gocha rabbiin jaalatuudhas waan ta'eef beelee mana keessan dhufee na nyaachisne akka isheen hin jenne rakkataa beelee isin bira dhufu hundumaayyuu nyaachisaadha. Waan qabdan irraa waliif qoodadha. Waan gaarii baratti hojjettan ayyaana gaarii ayyaana gammachuu akka isiniif ta'uun isiniif hawwa. Hundi keessanuu galatoomadha. Kakuu miidiyaa asitti argamtanii ayyaana akkan isinii wajjin kabajuu gochuu keessaniif baay'ee gammadeen jira. Isinitti haa baru. Yeroo biraatiifis istiidiyoon keenya manni keenya banaadha waan ta'eef yeroo kamiyyuu carraa kanatti fayyadamtanii nu wajjin hojjechuus isinis itti fayyadamuu ni dandeessan waan ta'eef sagantaadhaaf qofaa miti leenjisoo qabdan walgahii yeroo qabdan manichi banaadha dargaggootaaf kan nu qophaa'edha waan ta'eef ana biratti kabajuu keessaniif baay'ee gammadeen jira. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Warra baranaa kan bara heegereen jaa galatooma. Galatooma egaa keessattuu ayyaana bagattii isin ga'e kana kan nuuf dabarsan hundeessaa fi hojii gaggeessaan dhaabbata tajaajila lammummaa Bumaataa jechoota laphee namatti dubbatu
dhugaadha. Nuti ayyaana kan as ta'ee kabajuu dandeenya. Garuu bakkee kan jiru waan nyaatu waan dhugu ta'ee kan boo kan ija namaa laalu kan mana aara mana namaa laalu jira baay'ee jira waan ta'eetiif hundumti keenya ayyaana kana gaafa kabajnu isaanis yaadachaa haa kabajuu jedhanii erga dabarsaniiru isaanis guddaa galatoomaa jennaanii egaa guyyaa har'aa kana ayyaana istuudiyoo tajaajila lammummaa gumaataa kan dabarsine qaqqoo miidiyaadhaan kan hordofaa jirtan hordoftoonni keenya sa'aatii keessan nu laattanii kabajuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jennaan. Kanaaf sagantaa keenya xumuruutiif akkuma kadhannaa eegalle ammas kadhannaa hin xumurre waan ta'eef hundi keessan ka'a. Yaa Waaqayyo mooticha egaa nu gidduutti argamteetiin akkatti nu barsiistee nu gorsuu keetiif si galateeffanna. Yaa Waaqayyo mooticha warreen yeroo kana nuti egaa nyaataaf dhugaatiidhaan akkasumallee sagalee jireenya kee dubbachuudhaan waliin turre hoo warreen yeroo kanatti dhiphataniitiin dhabaniitiin bu'aa jiraniif ati ammootu arjummaa keetiin akka isaaniif qaqqabdumsi kadhanna. Yaa Waaqayyo mooticha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos warreen as keessatti tajaajila gaarii kana tajaajilaa jiran umrii fi akkasumallee namoota beekumsaan akka nuuf eegdu si kadhanna. Akkuma sagantaa kana sirriitti gaggeessinu fayyaadhaaf akkasumallee namoota tokkummaadhaan nu eegde ammallee kakaastee kan nu xumursiiste waaqota gooftaa Yesuus Kiristoos galannii fi ulfinni siif haa ta'u. Yeroo hafteelleen ayyaana keenyalleen ayyaana gaarii akka nuuf gootu yaa abbaa keenya hojjechaati si kadhana nu dhagahi. Yaa abbaa keenya samiirra jiraatu maqaan kee haa galateeffamu mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee samiirra akkuma ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u kan nu gahu biddeena keenya har'aaf ta'u nuuf kenni akka keenyaas nuuf dhiisi nutis kan nu yakkaniif akkuma dhiisnu qorumsaatti nu galchini hamaarraas nu oolchi malee mootummaan kan keeti yoo humnis galannis bara baraan yaa giiftii keenya dubaroo Maariyaam nagaa ergamaa Gabri'eel qulqulluutiin nagaa siin jenna. Yaada keetinis dubaroodha foon keetinis dubaroodha yaada Waaqayyo isa mo'aa siif galanni haa ta'u ati dubartoota keessaas kan eebbifamte firiin gadaamessa keetis kan eebbifamedha kennaan kan guutamte gammadii Waaqayyoon si wajjin jira jaalatamaa ilma kee gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos irraa araaraaf dhiifama nuuf kadhadhu cubbuu keenyaas akka nuuf dhiisu amma bara baraatti amiin galanni haa ta'u Waaqaaf koo kan ta'an Abbaa fi Ilmaaf Hafuura Qulqulluuf amma bara baraatti amiin. Warri Giriikonni mallattoo gaafatu warri Yihuudoonni dhugaa bahaarraa jechi Phaawulos kan ittiin of jennu